درنودو الدخين خلني قبتين خلني اتديمو قبنا فرمجو قبنا قبابانت يوم فرمتين ولي تكلنوا النف يده هيرا بعد بوجه واتكلم هم الرايت بكادا داتبو يؤتيهم من قباتين لم تقولوا سندو بيتن ورا فرنجودا كنا وانا داتي ولي نقاد دبدو اتيهم من قباتو وكذبار باجو خرا داتي انسان دادغيس كمبرا ولدي على ندو غمغمو والكيزتي واندي الابا اكسي ما بيغن ولي كل مجرا دابا كسي غندكسي غندكسي मैं अनिगा अद्दबिसुमा ओरोमो राहिन बदनाबे दूर राहिन खनीम बेबो कोता नम हुंदिलु अद्दबिसुमा ओरोमो हुंदा ओरोमो हुंदी का कैसे तिबलाल बहादे अकाबा की बहनजो कना हुंदी कैसे कोता दी अच्छी कैसे तिबलाल आरा कोजरा हुसैनी नमक दीबा अब लुबरा दी तुझे नमक दीबा अब नदीबो हिंदन देसु जान मारी बमता तो बलेती थी इन्ने बलेती अना मारी बम नमक बिरा दी को मारी बम खेच هذا ولد فيه مود الدولة خطة لا بقى هذا كيف أجي ولد من ثاني ولد نرقان ونين إن تدك كيسا على أنا في كيسا كنا برد بريك أبصرت يا أقول نودا سنرت يا بيتجو كم برا وان هدورة تقول هدو تجرا ران الناسيت تدوراتي أبليان كي يتام سهدو الدبر سني جراني تعالى غريسا إرجع أفديمي وانين ديمي فندل لجيني هم نكيرو هم ندرج جماتي وان تبتغاري درج جوني سندرا وان لساني بريجا تقولها نركه وبنيتين تاني هم نهارين دبرتو كايزا أدباتي ندبتي إرجع غاري لدبرتي كنا مي ولد الجبيسيله أكسبتي وأقولوكا كم برا الرجال حواس أورومو كنوسلو درتان إرجال نو دبرته فول درافله مالك بولو قبلو بيتني أما أورمونتون هنجنا ما تكوكفتي ركون هنجنا ما تكوكفتي حلال التلالة أنا كتير زاد كندي كيسة سيدة كيسة تيفر تاجرة كيسة تيفر مجر لا بيجو متكلم فيه سواء يوكا بسمة بقول في جريء من تنين درتان أواز خينيا درتان كذا ما أورومو كندي كيسة نو كنا أواز كيسة هنجرة أواز كيسة تيد ميسين سوما هوا جارما درجون لك درجون تي دبرتون لك دبرتون هيون لك هيون أكسبت الله بكجر تن مغارو تي جروكاي تي جارم ودون نفيزو يو جارم نمله هدوم من وقتي راواتا كله بدو إندن دينو هاجبان نجا غاهر متنان كتير ريفون تناديله أبليجر كينيا خدي بيسا إنك بانه حالك غاري في الدجاج جرا ونخوني كتير ملكاي دي بيسا كذا نبدي كمنا أمو كتير ريفون تناديله جسدي namoonni barbaadan fadhii irratti hundaa'a rakkoo akkanaa jira mootummaan Norwee bifa akkanaatiin rakkoo akkanaa hallaatiin kan bira qotte waan tuttuquu yoo hafaayee kan taate fadhiidha nama jirku tokkollee hin jiru waan tokko waan gaafatame ani jira hangaan fi diyaabee hin deebise ammoo namoonni qaamaan waan kana keessa jirtan yoo ni finatti himtan irra gaariidha yaada jechuudha kanaaf dirqamaan miti abbaan keessatti nu dandeessan ammoo jolle barataa bakki miti namni biraalee irraa hirmaachuu ni danda'a. Isaan kun qaamaan keessa jira jechuudha. Inni walumaa galatti dirqaminaa kanneen Dr. Gidaayoo Hayyuu Keenya barnoota waan kana irratti kabalatti magaalaa Finfinnee jedhamee barnoota nuufan akkaan yeroo isaa kan to'aduu fi kanallee akkuma hireetti waan maqasoo Oromootiif ta'u ammatti hayi godhii hundanii fudhadha darmaafi fudhadhee innillee taankiibanii haaraa nuti dhufe waan guddaa filatanii gara Dr. Gidaayoo hundi eegaluu galatoomaa fayyadamu. Isa rakanate nam jalan lami kiriman. Bukan eroti untuk tiketnya nyata di nyanura atau jumlah yerowan kami nyata itu nyata mu calbasi ini bolama nyata mu nyata dulu calbasi ini bolama negara ini terkata akasuma si loteri kopai juru hamba yang itu berguracun dan ini hamba yang itu berguracun dan ini namun di loteri kan yang bitatin kuno namun anak kayu hamba kan tujura orang kan berangkas karena orang tujura
Arraaki san dhibba lama duwwaa qopheessine dhibbillee gurguran shantamuu waan gurgurame natti fakkaatu. Akkuma sila jedhe kiroon amsa dabarsuu barbaadu guddataanii isaanii kan carraa kan addaa. Sochii muduruu. Ayyee ulfaata amma baatii kana 29. Waboo gargaaruu warri barbaadanii arraa keessa gara kanatti dhuftanii nageedhaan akka ofirraatti kaffaltan. Tole namoonni na gargaartan asirratti namoonni maallaqa jechuudha. Fakkeenyaaf uffata isa tokko kiroonara 500 yoo goone isarratti dabalee beenna hundumti keenya akkamittiin carataan akka bitamu akkuma kanaan dura godhamaa ture jechuudha. 500 daraaraan 600 daraaraa gurbaatu irratti 600 daraaran 600 jedheera 600 harka baas 600 harka kaasa malee madda harka gaaftee lamees malee 600 sa'aan kami 600 ta'an uffata sakam biraayde 600 daraaran 600 torba jechaa jiru jaalle ayyaanaan 700 gurguruuf jenna namoonni ala ol seenaa jirtan uffata aadaa Oromoo Booranaa haala gaariidhaan kan hojjetame carataatti dhiyeessaa jirra kan jiru tokkittii kana namoonni reefu alaatti ol seentan kan jiru tokkittii kana birrii 700 jechaa jiru 700 eeyoo achi akka sagalee dhageen ture eeyoo 700 kuma malah kuma jechaa jirti maqaa seenaa qabu malah kuma jette garuu kun uffata dhiiraas akka yaadutti uffata abbaa manaatii fi hin ta'a dhugaadha kuma isin hin darbin warri dhiiraallee akkasuma warri dubartootaa abbaa manaatiif hin ta'a yookiin ijoollee yookiin kaarimaaf hin ta'a nama kennitan hin qabdan yoo ta'es immoo bareedinaaf hin ta'a kuma tokko jara ga yeroo keenya gumnu kuma lakkaa'u kuma tokko tokkittii kanatti jira wanti kan biraan hin jiru yoo garaa nama ilaaltan kuma tokko kuma harka biiramachi kuma tokko kunot ela kuma dan harka kaaste kuma tokko maasalaatu sin harka xinneessanii kaasnaa ol kaasa sirriitti isaa kuma tokko ayyee yeroo keenya baay'ee humnu kuma tokko kuma tokko malaamyaa jetti kuma tokko lama sadii Muzakana na
sabboona dha ayyaantu tajjaabtu madda galii Austraaliyaati obboleettii isaallee sabboora sabboona abbaan isaallee qabsoo kanarratti wareegame sabboonota Kanarratti tolkaa sinaa agarsiisa. Aadaa keenyaa waan calaqaadhaan gurguramu waan baay'ee nama gammachiisudha. Kanatti aanee homtuun jiru. Isinii dheeressine sagantaa caalbaasii qofa qabnaa booda gara sirbaatti deemna. Lootarii jechuudha. Carraa nama baheef ilaaluu fi san dura garuu waan kan akka kireetivitii godhanii qeerroon waan kanarratti hirmaatan gurguruudhaan bakka adda addaatti yeroo keessatti boboodhaaf qarshii doolaara gara 13,000 galchanii turanii sababa kanaan jechuudha. Ijoollee kana galateeffachuu barbaadna. Afoomiyaa, Taamiraat, Toofiq, Kiyyaa, Masfin, Fayyisaa, Dureetti, Ibsaa, Israa'el, Abdii, Rooba, yeroo kana galateeffata. Amma caalbaasii keenya asirratti galchinee jirra. Kan gurgurame hunda addeen firesh dhufanii asitti ijoollee xiqqoodha qabaasu addeen firesh dhufanii qabanii ijoollee xiqqootti tokko keessaa baasa jechuudha. Abbaa ga'e ammoo asumatti beeksifnee aayipaadii kennamaa jechuudha. Addeen firesh Kana keessa kan jiru lootarii sanadha. Kana keessa kan jiru lootarii sanadha. Egaa amma aayipaadii tokkotu namaaf ba'a. Aayipaadii tokkotu namaaf ba'a. Abbaa carraa jechaa jiru as keessa jira. Adde Elfeetu ijoollee nama tokko fuunsisaa jechuudha. Karoora dhibba tokkoon aayipaadii tokko. Karoora dhibba tokkoon aayipaadii tokko. Abbaa carraa nama tokko dhufa fuudha. Karoora dhibba tokkoon aayipaadii takka. Abbaa carraa lakkoofsa 97 lakkoofsa 97 lakkoofsa 97 argamu turgaafi lakkoofsa 97 asittoonni waliin barreeffamne lakkoofsa 97 dugda isaarra lakkoofsa 97 namni bitatee nu biraa qaba jechuudha. Lakkoofsa 97 namni bitatee nu biraatii qaba. aayipaadiin tokko beeraaf. Fayyataa sagantaa keenya isaa amma yoonaa kan marratti xumurraa. Isinii dheeressine sagantaa caalbaasii qofa qabnaa booda gara sirbaatti deemna. Lootarii jechuudha. Carraa nama baheef ilaaluu fi san dura garuu waan kan akka kireetivitii godhanii qeerroon waan kanarratti hirmaatan gurguruudhaan bakka adda addaatti yeroo keessatti boboodhaaf qarshii doolaara gara 13,000 galchanii turanii sababa kanaan jechuudha. Ijoollee kana galateeffachuu barbaadna. Afoomiyaa, Taamiraat, Toofiq, Kiyyaa, Masfin, Fayyisaa, Dureetti, Ibsaa, Israa'el, Abdii, Rooba, yeroo kana galateeffata. Amma caalbaasii keenya asirratti galchinee jirra. Kan gurgurame hunda addeen firesh dhufanii asitti ijoollee xiqqoodha qabaasu addeen firesh dhufanii qabanii ijoollee xiqqootti tokko keessaa baasa jechuudha. Abbaa ga'e ammoo asumatti beeksifnee aayipaadii kennamaa jechuudha. Addeen firesh
Kana keessa kan jiru lootarii sanadha. Kana keessa kan jiru lootarii sanadha. Egaa amma iPad tokkotu namaaf ba'a. iPad tokkotu namaaf ba'a. Abbaa carraa jechaa jiru as keessa jira. Adde Elfeetu ijoollee nama tokko kuusisaa jechuudha. Kan irra dhibba tokkoon iPad tokko. Kiroon irra dhibba tokkoon iPad tokko. Abbaa carraa nama tokko dhufa fuudha. Kiroon dhibba tokkoon iPad takka. Abbaa carraa lakkoofsa 97 lakkoofsa 97 argoon sirbiidhaa fi eeyoodha lakkoofsa 97 asittoonni kunneen hin barreeffamne lakkoofsa 97 dugda isaarra lakkoofsa 97 namni bitatee nu biraa qaba lakkoofsa 97 namni bitate nu biraatii qaba. iPadiin tokko beeraaf fayyataa sagantaa keenya isaa amma yoonaa kan marratti xumurraa Faacha isaanii fudhatanii ammas qabsootti dhufan jechuudha. Isaan kun yeroo yeroodhaan dhufanii warra hafanii faacha isaanii fudhatanii itti dhufan. Kanaan itti fufaa dhufe faacha goototaa kaasanii wareegamaaf qopheessuun ittuma jabaataa dhufe. Itti jabaataa dhufe bara 2014tti waan addaa agarre keessattis alattis. Kanaaf haawusoon keenya artistooti keenya amma kan ittiin jalqabanii sirba ifresh kannoo faachaan kaasa sayyiqu sanaan eegalu jechuudha. Faachaan kaasaan kuni dhaloota dhufuusi amma uummata Oromoodhaaf bilisummaa isaa argatee biyya isaa gonfatutti gootota kufanii faacha gootota kufaniidhaaf kaasaa qabsoo kan agarsiisuudhaafitu yaadannoon irraa adda waan ta'eef isa kanaanii isinis ijoollee keessanii dhaloota faacha kaasaa uummata isaanii Gurra kali tiksa, gurra
Abet.